Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo fayyaa keessanii nagaa keessanii baduu kiyyaaf dhiifama naaf godhaa'ii akkam jirtu nagaa jirtu jirra isinii jechuun barbaada. Akkasumas namoonni maatii kiyya taatanii na kabajanii na jaalattanii karaa mana kiyyaa waan dhuftaniif guddaa galatoomadha. Kan maatii kiyya hin taane immoo maatii kiyya naaf ta'a isinii jedha. Kabajni asumarraa inni isin beeksisa jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota Saaraa Infoo viidiyoon kun viidiyoo gannaa bara kana darbeedha jechuudha. Daandiin immoo daandii Suuriyaa yookaan karaa Baalbeek yookaan immoo karaa akka Hargeessuudha jechuudha. Daandiin kun yeroo baay'ee Beerut keessatti argama. Yeroo gannaa hin cuccufama cabbiidhanii amma garuu yeroo sanatti cabbiin banamee yookaan immoo cinaa isaatirratti kan haramee jiru daandii cabsii irraa haramee jechuudha. Konkolaataan darbuu ni danda'a yookaan immoo janziir jedhu afaan arabaatiin yookaan immoo gommaarratti kan akka sibiila qaqallaa mammaramee yookaan immoo cabbii keessaa ofittisee darbuu danda'u ni jira. Isaan darbaa jechuudha. Sababni ani kana qabadhe dhufeef immoo isiniin beeksisa. Egaa dhaggeeffattoota fi daawwattoota chaanaalii keenya Beerut keessatti yeroo amma ji'a shanaffaa kanarratti ji'a afuraffaarratti kan eegale yeroo bonaati yeroo ho'aatti ganna keessaa baanee gara birraatti dhufnee birrarraa ho'aatti seenee jirra. Baga guyyaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Itti aanuudhaan immoo ijoolleen Beerut keessa jiraattanii oduu adda addaa fudhattanii ho'isaa kan jirtanii marti keessanuu of eeggannoo gochuu hin dagatina. Egaa namni tokko innaa biyyaa bahu yookaan immoo innaa maatii isaa dhiisee yookaan ijoollee isaa dhiisee mana isaa dhiisee innaa karaa biyya hambaatti imaluu kaayyoo mataa ofii danda'e qabateeti kan inni maatii isaatiin namoota jaalataniin ilmoo dahanii yookaan dhalaniin gargar bahu jechuudha. Dhiifama asirratti viidiyoon kiyya qulqullina hin qabu maaliif konkolaachisaa waan jiruuf natti hin tolu jechuudha. Akkam fanniseen yeroo sana viidiyoon kun yeroo sana waraabamee eega waraabamee ji'a 5 fixatee jira jechuudha. Egaa kanan isinitti himuu barbaadu ijoollee Beerut keessa jiraattanii keessayyuu namoonni waraqaa malee jiraattanii of eeggannoo gochuu hin dagatinaa. Egaa maalinni of eeggannoon keenya kan jirtanii TikTok irrattis baatanii sooshaal miidiyaa irratti baatanii ijoollee Beerut jettanii akkasumas immoo biyyas galee ijoollee Beerut innantu jedhamnee gaafatamnu maqaa addaati qabnaa jechuudha. Maqaa addaa jechuun shiishaamota sakkaaraamota akkasumas immoo arabatti rarra'anii kan jiraatanii yaada jedhan qabu jechuudha. Ilaalcha akkasiin irratti kan ilaalamaa jiru immoo sababa ijoollee gargar bahanii yookaan immoo badanii jiraatan yookaan immoo akkasuma mana naayiteetii yookaan immoo dukkana keessa deemanii sirbanii fi akkasumas amma seera qabeessa ta'e seeraan ala kan hojjechaa jiran waan jiraniif isaantu maqaa keenya nutti baasaa jiraa jechuudha. Egaa haa ta'uti ani biyya argee maqaa nutti ba'ees argee dhufe. Rabbi haa galatoomu. Egaa maqaa kana nutti gootan immoo Rabbi isin haa eebbisu jechuun barbaada hunduma keessaniinuu.
Egaa namni wal jaalateetti wal kabajeetti waliin jiraata. Egaa namni wal jaalatee wal kabajee wajjin jiraachuu hin hafne egaa kaayyoo biyyaa ittiin baane sanillee mirkaneeffannee irratti hundoofnee irratti qabsoofnee hojjechuu qabna. Kana jechuun barbaada. Maqaan nurraa haqa. Maqaan keenya gurraacheera san nurraa haqa. Nuti immoo ijoolleen mana keenya keessatti yookaan immoo mana madaamii keessatti mana fincaanii dhiquullee akka hojii guddaatti kan ilaallatanii hojjetan ijoollee hedduutu jira. Kan maatii isaaniitiif mana ittiin ijaaraa jiran, kan maatii isaanii barsiisaa jiran namoonni hedduun waan jiraniif isaanirraa maqaa itti baastan sana irraa nu baasaa isin jechuun barbaada. Egaa namni tokko kaayyoo qabatee gamanaa baheeti kaayyoo sana galmaan ga'uu qaba. Kaayyoo kan hin qabne ijoolleen hedduun keessan ni jirtu. Ebelu jedhee lakkaa'ee hin fixu. Torbeen lamaan darbe keessatti karaa naannoo Burj Hamud yookaan Dawraa irratti suuqiiwwan hedduun cufamee jira. Sababni isaas sababni isaas namoonni waraqaa malee hojjetanii mana kireeffatanii jiraatanii naannoo san irratti seeraan ala hojii barbaachisaa hin taane waan hojjechaa argamtaniif. Kabiraa baladiyyaa yookaan qabalee yookaan immoo kan namoonni naannoo irratti jiraatan ummanni naannoo sana jiraattonni naannoo sanarraa nu keessaa deemanii nuti mana keenya kan kireessinu namoota waraqaa qabu yookaan immoo nama seeraan biyya keessa jiraachuu danda'uudha jedhanii kanaan sooshaal miidiyaa Azadiid LBC MTV irratti dubbatanii ture. Isaan kun kan ta'uu qabanii akkamiin jennee yoo ilaallu ijoolleen biyya alaa hojjettanii of eeggannoo waliin jettan isiniyyuu marzii walitti taatanii egaa summii walii obaasaa jirtu jechuudha. Kanaaf summii olii obaasurraa waraqaa keessa sirreeffattanii gara seeratti yoo dhuftanii isinii wayya. Kabiraa ammoo namoota hedduu qeeqaa jirtan achuma keessa otoo jirtan jechuudha. Nuti eenyu tuqaa nuti kan barbaanne goonaa nuti akka feene jiranna kan jettanii ijoollee mana madaamii keessa hojjechaa jirratti miidhaa guddaa akka uumaa jirtan hin dagatina. Isin biyya hin qabnu nuti biyyatti hin gallu yoo jettanii amma kunooti dubbiin hammaatteetti. Egaa biyya hin qabnu nuti biyya jettanii uummata biyya keessa jiraatan qeeqxanii arrabsitanii asirratti of eeggannoo godhaa naannofte allaattiin irra keessa fiigaa ooltu yoo duute lafatti buuti jedhe. Akkasuma naannatanii karaa biyyaatti deebi'uun keessaa waan hin oolleef maqaa nutti baastanis nurraa gurraachisanis nurraa akka dhiqamu taasisa. Akkasumas immoo namoonni waraqaa keessanii sirreeffannee kabaja waraqaa keessan sirreeffadhaa kan hin sirraa hoo ta'e immoo karaa seeratiin yookaan immoo xabaqaa yookaan immoo karaa mohaamii afaan arabaatiin jedhamu yookaan immoo nama si hojjisiisuu danda'u gaafachiisitii hojjisiifadhu halkan deemicha dhiisi mana utaalaa dhiisi. Egaa yaadni kiyya kanuma irratti xumuruuf footoo hin xumurre maalinni kan biraas ergaan qabu maalinni torbaan lamaan darbe keessatti TikTok irratti waan addaatiin arge. Egaa maaltu dhufaadha natti fakkaate maal lugooti Libaanoos maal lugooti uummanni Lubnaan maal lugoodha ofiifuu hiyyeessaa ofiifuu maal ta'e hiyyummaa isaatillee qabaatu isinumatu irra jiraachaa jira numatu isaan bira jiraachaa jira malee isaan nu dhufanii nu bira jiraachaa hin jirani. Kanaas immoo of eeggannoo godhaa mana keessa kaasanitti mana keessa seenanii
fudhachuudhaaf jarri duubatti deebi'aa hin jiru. Of eeggadha. Namoonni isin cinaa jiraatanii guyyaa tokko isin waliin olee kanarratti isin irraa dhiisa. Tolee otoo girgiddaa tokko seeraan hin ijaarin ittiin hirkatiin si alaa jiguu danda'a waan ta'eef. Keessayyuu ijoolleen mana ajaa'aa yookaan immoo mana kireeffattanii iddoo boqonnaa keessanii jiraatanii dafaatii karaa hojii barbaadatii karaa hojii keessanii seenaa. Maaliif iddoo tokkotti yoo argamtanii mana gadhiisuun dirqama waan ta'eef mana gadhiisaa yoo dadamtanii iddoon seentan waan hin jirreef. Kana jechuun kiyyaa nutti dhaadhattee yookaan immoo maaliif akkas jette jettanii dallansoo otoo hin taane dallansuu miti. Ani isinitti dallanaa hin jiru. Garuu gorsi kun isin fayyada malee isin hin fidhu. Manni madaamii keessa teessanii shiishaa sa'aatii 4:24 kan xuuxaa ooltanii jirtu. Isaan sun jarreen kun ka'aatii hojii barbaadadhaa hojii seenaa mana ormaa gadhiisa. Hojiidhaaf dhuftee hojiitti ka'e. Kabiraammoo ijoolleen mana kireeffattanii akkasumas mi'a keessan iddoo mana kiraatti godhattanii dafaatii karaa biyya keessanii kaargoo godhadhaa yookaan immoo nama seera qabeessa ta'etti kennadha. Kabiraammoo namoonni akkasuma jaalallee adda addaa qabdanii inni nu gargaara inni nu fayyada inni maalii keenya inni maaloo keenya jettanii makiinaa duukarra makiinaalee odoo ta'e gaarii ture homaa isinii jechuun danda'u kanarratti tiiktookiidhaan maal jedhama isa karaa biyya keenyaa isa haraa hartu tokko hin jira yookaan immoo tiimii xixiqqaa deddeebisuun isarratti nama sagal kudhan taatanii isarratti wallisaa deemtan namichi tokko si fuuldura taa'ee kan oofu suni ijoolleen suni wallahi adabamuu qabdu jedhetan laalaan akka kiyyaatitti jechuudha. Maaliif tokkoof biyya keenya arrabsistaniirtu lamaaf immoo innus arrabsistaniirtu nuti mana kan madaamii namoonni hojjechaa jirtanii kabajaan jaalalaan kan mana madaamii keessa jiraatan laalee Itoophiyaa jedhamteetidha akkasitti arrafamaa jira jechuudha ijoolleen. Kuni isin adabsiisa.